dhabnaan na jaallattee argannaan immoo na jibbite. Ambasayaanni koo si biraa ansi malee barree kan biraa waa'ee koo maal jettaa natti ni yaadda'ee taanaan dhufammaa ka'ee garaan kee onaanee waa hundatti dhiise too deebi'ee garaan kee onaanee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo ganda qonnaan bulaa Gabaa Ulee jedhamu keessatti barnoota kiyyallee ijoollummaa kootti seeneen kutaa tokkoffaa hanga kutaa 8ffaatti mana barumsaa Booshaa sadarkaa 2ffaa fi qophaa'in ammoo mana barumsaa Baakkoo Tibbeetti ergan baradhee xumuree booda qabxiin maatirikii naaf dhufee yuunivarsiitii Amboo nagahee rabbi na gargaaree bu'aa bayii hedduu keessa darbeen digirii koollee nan eebbifame. Hangan barnoota kiyya baradhee xumuruutti ija dubartii ol jedheen ilaaleen hin beeku. Sababa kanaaf dhiibbaa kan narratti uume immoo maatiin kiyya hiyyeessa ta'uu isaaniiti. Hiyyummaa maatii kiyyaa yaaduu bira darbee yeroon ittiin jaalalaaf dubartii waliin utaalu hin arganneen ture. Ihee bari'uu kan natti argamu rakkina mana keenyaa malee gonkumaa wanta hiriyoonni koo natti kaasan na biraatii haasaa oolanii miti. Kaayyoon kiyyaa barnoota koo ergan xumuree booda hojii argadhee jireenya maatii koo fooyyessuu fi dadhabbii haati kiyya abbaa malee qofaa ishee dadhabdee na barsiistee deebisuufiidha ture. Anis akkuman ganama abjoodhe karoorfadhe barnoota koo xumureen hojii barbaaduuf olii gadi jooruu jaawwaruu nan eegale. Aadaa hojii biyya keenyaa ni beektu mitiire yookiin firaan yookiin namaan yookiin immoo maallaqaan malee eenyuyyuu ofitti naman butu. Hojiin barbaachi waan baay'ee na godhe. Hiriyoonni koo anaa gadi qabxii qaban sababa firaa fi maallaqa qabaniin bakka gaarii filatamaa yeroo galan an yuunivarsiitii rakkina hedduu keessaan qabxii fooyya'aa qabadhee eebbifameen kan na waamu garuu nan dhabe. Yeroo kana gidduutti ture. Kanaan duratti kanan hin yaanne onneen jaalalaa koo dadhabbii jalaa boqochuuf shamarra tokko kan jaallatte. Shamarree qalbii fi yaanni akkanumallee bifti ishee hedduu nama hawwaturraa jaalalli na qabe. Isheen illee akkuma koo barnoota ishee kolleejjii irraa xumurtee hojii barbaadaa jirti. Bakka beeksisni dubbisamu hojii dhabaan walitti gurmaa'utti anaaf ishee wal barre. Erga wal barrees baay'ee otoo hin turiin kaayyoo fi mul'ata keenya walitti haasa'uu jalqabne. Edaa jaalalli tilmaamanii karoorsanii kan nama qabu miti. Al takkumaan jaallachuu koon bare. Sanaan booddees oolee otoo hin buliin wanta keessa koo jiru jaalala isheen akkan qabame bira deemeen afaan ittiin hin saaqqadhe. Haga har'aatti ilmoo dubartiidhaan sin jaalladha jedhee gaafachuu miti. Sababa rakkoo maatii kiyyarraan kan ka'e jaalalaaf dubartii kamuu yaadeen hin beeku. Haa ta'uutii garuu kabaja jaalalaa onnee kiyyaa yeroo jalqabaaf ati fudhatteettaa sin jaalladhaa jedheen ishee gaafadhe. Isheen illee yeroo booddee haala koo hubattee gaaffii jaalalaa koo narraa fudhatte. Ansirraa fagaadhee jiraadhu salaala rakkinata maattu sagadi jedheen bula qaamaan si deebobbis abjuunis ilaala godaanee sinaafu gaaf rabbiin hangala maal si fidee dhufuu hankenna jaalala. Erga sanaa wanta uumame keessa kiyyatti wanta biqile jechaan isinitti dubbachuu hin danda'u. Mucayyoon kun hafuura koo naaf taate. Daqiiqaafuu irraa fagaadheen jiraachuun natti ulfaate. Isheenis akkuma koo magaalaa Ambootti mana qofaatti kireeffattee waan jiraattuuf wal arguun nutti hin ulfaatu. Yoo tole waliin oollee galgalatu addaan nu baasa. Innumtu yoo toledha. Guyyaa tokko tokko waliin oollee waliin illee bullaa. Otuma kanaan jirru hariiroon keenyi akkuma cimaa deemeen jaalalli waan namoo'eef wantan jaalladhu naman jaalladhuuf akkan jaalladhe himachuun barbaade. Namaddii kan jiru yeroo hundaa waa'een ishee kan natti dhaga'ame harmee kootti
akkan jaalladhetti himadhe. Yeroo kana isheenis baay'ee naaf gammadde. Ofitti na qabdee adda koo keessa erga na dhungattee booda mucaa koo ati kanaaf naa geesseettamoo jetteellee na dinqisiifatte. Ani jaalladhee fuudhuun koo fedha isheellee akka ta'e natti himuun haati koo goota koo leenca koo qeerrensa koo jettee gammadaa anatti maramte. Anis erga sanaa booda haati kiyya erga naaf jaallattee barnoota booddee jaalallee qabachuun kufaatii ergan taanii jedheen jaalala kiyya cimsachuu jabeessee qabachuun jalqabe. Turtii muraasa booddee sababa ani haadha kootti galiittiin jaalalleen koo jireenya ishee gaggeessitu hin qabdu waliinaa jiraannu jedheen gaafadheef homa rakkoon qabu bakka tokkotti mana tokko jiraadhaatii gatii mana kiraallee kan faladhaatii wal danda'aa wal gargaaraa hojii keessan barbaaddadhaa jettee na gorsitee anis jaalallee koo bira deemuun yaada kana qoodeefiin isheen illee tolinaan jettee mana tokko keessa waliin jiraachuu eegallee. Erga kanaatii hojii gurmaa'uu garaagaraa irratti bobbaanee maallaqa xiqqoollee lamaan keenya ni arganna. Silaa jireenya waliin waan eegalleef wanta qabnu walitti finnee lamaan keenyuu mana kompiitaraa bakka tokkotti bananne. Ammuma guyyaan dabalaa deemu jaalalli keenyis baay'ee natti cimaa dhufe. Kan duriirra ittuu natti caalee hanga isheen mana fincaanii deemtee dhuftuuttiyyuu baay'een ishee yaada. Sekendii takkaaf ija koo duraatii akka dhibamtu hin fedhu. Yeroo tokko tokko isheen gabaan deema yeroo naan jettu baay'een itti naaraa. Sababiinsaa fuula koo duraa akka isheen sochootu waantan hin barbaanneefi. Galanni rabbiif haa ta'uutii manni kompiitaraa bananne yeroo turtii baatii lama gidduutti maamiltoota hedduu horannee galii hojjetaan tokko baatii tokko keessatti argatu nuti immoo torbee tokko keessatti argachuu eegalle. Kana gidduutti ani hojii mootummaa dorgomeen hojii mana kompiitaraa kanammoo namni tokkoyyuu hojjechuuf gahaa waan na ta'eef ani deemeen akkan hojjedhu jaalallee koo waliin walii gallee waajjira abbaa taayitaa gumruu kan Itoophiyaa ogummaa sakatta'uutiin hojjechuu eegaleen ammallee hojjechaan jira. Jaalalleen koo kan baratte ogummaa kompiitaraadha. Isheen illee mana kompiitaraa keenya jabeessitee qabdee galii gaarii waan argateef ol guddisuun gara mana maxxansaatti jijjiirrattee jirti. Erga guyyaa wal barree jaalala wal dhandhamsiisuu jalqabnee kaasee dogongoreen illee maqaa isheetiin waameen beeku. Jireenya koof ifaan naaf taateef abdii koo, gaa koo, jiruu koo, gannaalee koo jedheen ishee waama. Isheen illee akkanuma dogongorteellee maqaa kootiin anaan waamteen beektu. Kichuu koo jettee na waammatti. Jaalalli jaalaladhaatii hojii qabadheen turtii yeroo gabaabaa booda garuu amala kana dura ani hin beekne natti argisiisuu jalqabde. Yeroo ani bilbiluu fi bilbila narraan kaastu yoo barbaadde immoo ni cufatti. Maaliif bilbila kee cuftaa? Maal rakkoon jiraayii? Yoo rakkoon jiraate natti mii yeroo nani jedhuuni lakkii rakkoonuu hin jiru haasa'aa wanta ani hin feenee fi jettee naaf deebisti. Ani immoo yeroo kana aariin itti dubbadha. Kan koo afaan kootu dubbata malee garaan koo homaan qabu. Jaalalli isheef qabus homaan bakka buusuu hin danda'u. Jecha mararteedhaan gorseen ifadheen sitti himaa. Haa ta'uutii garuu qooda gaarii gochuu hamminatu gochaa ishee keessatti baay'ata. Kana gidduutti ani baay'een gubadhe. Ishee malee jiraachuu akka hin dandeenye ishumtiyyuu ni beekti. Yeroo booddee garuu ifaaf ifatti amala ishee sirriitti natti jijjiirrattee maqaa duraan ittiin na waamtu dhiiftee kan maatiin koo ittiin na waamaniin asii gadi na waamuu erga jalqabdee kabaja kana erga na dhorkitee waggaa tokko ol taanee jirra. Ani garuu maqaa mankaleessa waamuun ammallee mararfadheen gannaalee koo, abdii koo, gaa koo jedheen ishee waammadha. Yeroo ammaa kanammoo keessa darbaayyuu guyyaan boqonnaa fudhadheen ishee bira deemu bilbila ishee cufatti. Kanuma keessa dabarree yoo wal argine immoo bilbila ishee na dhoksiti. Yeroon ani maatiin koo akkuma hariiroo keenya beekan maatiin kees hariiroo keenya haa beekanii jechuun yeroon gaafadhu lakkii wanti anaaf hin mijannetu jira naan jetti. Harmeen koo naaf bilbiltee jaalalleen kee akkamii fayyaa isheetii fuudha yoom yaaddanii jettee yeroo na gaafattu dhagaheen akka hin dhageenyeetti dafeen bilbila koo cufadha. Deebistee yeroo naaf bilbiltu maali rakkoon jiramoo jettee yeroo na gaafattu lakkii rakkoon hin jiru neetworkiitu bilbila cufatee jedheen haadha koo sobaa. Dur gaafa homaayyuu abdii hin qabne anis ta'e isheen harka qullaa taane waliin jiraanneerra. Har'a
erga qabeenya sorannee abdii argannee jaalalleen koo amala natti jijjiirratti jireenyi koos gaddaan rukutamee akka nama maraateetti jiraachaan deema. Namoonni baay'een hiriyoonni koo dhiisii kan biraa fuudhii hanga yoomiitti nama sin barbaanne waliin rakkattanaan jedhu. Ani garuu isheedhaan gonkumaa dhiisuu hin danda'u. Isheerraa kan hafe dubartiin gara biraan addunyaa kanarra waan jirtu natti hin fakkaatu. Namoota akka ani ishee dhiisuuf yaada naaf kaasanis guyyuma sanarraa kaaseen diina godheen isaan jibbaa. Yeroon bira darbu nagaayyuu isaan hin gaafadhu. Sababni isaa wanta ani hin dandeenye danda'ii jedhanii waan na gorsaniifi. Hiriyoonni koo fagoos jiran dhiyoo ana biras jiran yaada ishee dhiisii isheerraa maal qabdaa dubartiin ishee malee hin jirtu moo jedhanii yeroo natti dubbatan waan akka ba'aa fe'isaa ani hin dandeenye narra kaa'aniitti lakkaa'a. Dhugaadhas wanta nani keessa jiru hedduun isaanii naaf hin barre. Akka carraa ta'ee garuu kanan ishee dhabu yoo ta'e carraan nama ta'ee jiraachuu koo baay'ee dhibbaa akka ta'e nan beeka. Garuu wantan godhu waliisaa wallaalee ofiitiif furmaatan dhabee. Mee hiriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleessa keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Ambassa yaanni koo si biraa ansi malee barree kan biraa waa'ee koo maal jettaa natti mi yaadda'ee taanaan dhufammaa ka'ee garaan kee onaanee waa hundatti dhiise too deebi'ee garaan kee onaanee. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftootaa qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessi keenyi tokko nuuf erge isiniif dubbiseen hin kaa'u. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa jaalalaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jechuun barbaada. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 ni ta'aa fi yaada jettan namni jaalala haaraatiin qabame akkamitti irraa deebi'uu danda'a? Yookiin immoo haala kamiin carraa argatee abdii jireenya isaa guuttee kan jirtu mucachoo kana argachuu akka danda'u yaada keessan gadi fageenyaan akka barreessitanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniif guddaa galatooma. Laayikii fi sheer gochuun illee chaanalii keenya nuuf jajjabeessa. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga nuuf taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf ergoon irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa. Ambassa yaanni koo si biraa ansi malee barree kan biraa waa'ee koo maal jettaa natti mi yaadda'ee taanaan dhufammaa ka'ee garaan kee onaanee waa hundatti dhiise too deebi'ee.